diddamii afur irraa deebinee ilaallu maal jedhaa ergasii fariisonni namicha jaamaa ture sanas si'a lammaffaa waamanii ati dhugaa dubbachuudhaan Waaqayyoof ulfina kennii namni kun cubbamaa akka ta'e nuyi hin beekna ittiin jedhan. Dhugaa dubbachuudhaaf Waaqayyoof ulfina kenni jechuun isaanii akkuma Kiristoos yeroo baay'ee yoo dubbatu dhuguman isinitti hima jedhee haasa'u sanii amma isaan Kiristoos dhuguman isinitti hima jedhee yoo dubbatu dhugaa biraa madde dhugaan dubbatu dhugaa dhuggichaa san isinitti himaa jedhaate kabarsiisaa ture. Dhugaa biraa dhufe sanitu Waaqayyoof ulfina argamsiisa. Dhuguma isinitti hima yoo jedhu an dhugaan isinitti hima. Dhugaan kun immoo kan dhugichaati isa dhugaa saniiti. Dhugaan sun Waaqaa jechuusaati. Yeroo baay'ee Kiristoos yeroo dubbatu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee dhuguma isinitti hima yoo jedhu dhugaan dubbi. Dhugaan duraa Waaqa. Dhugaan lammaffaa dubbii Waaqaati. Dhugaa yoo jedhe dubbii Waaqayyootiin sitti himaa jechuusaati. Amma jarri tunasi dhugaa dubbachuudhaan Waaqayyoof ulfina kenni jechuun isaanii dubbii Waaqayyoo doon taaniin dubbii namaa dubbii keenya dubbadhu jedhaaranii isaan. Yaada keenya dubbadhu nuu walii galii. Namicha kana nu cubbamaadha jedhaa jirra atillee cubbamaadha jedhii jedhaaran karaa biraatiin. So dhugaan Waaqayyoof ulfina argamsiisu dhugaa nama biraa madde doon taane dhugaa isuma biraa madde duwwaadha. Dhugaan suneen dhugaan anaa jedhe Kiristoos iddoo biraatti ammoo. So Kiristoos isa Waaqa biraa dhufe santu ulfina Waaqayyoo argamsiisa malee eenyullee namni ergamoonni Waaqarraallee yoo ta'an raajonni gurguddoon bara kakuu fa'aa akka Musee akka Eeliyaasii even Yohaannis namni raajiin akka isaatu hin argamne ka jedhamu suni isaanis ulfina Waaqayyoo argamsiisuu hin danda'an. Ulfina Waaqayyoo kan galmaan ga'u kan raawwatu dhugaa Waaqa biraa madde duwwaadha innillee Kiristoosii jechuudha. Kana irratti maal siif godhe yoo jedhan isaan immoo durallee gaafatanii turanii ittuma himee amanuu didanii ammallee irra deebanii akkamitti si fayyise? Maal siif godhe? Gaafiin akkana wantuma biyyi lafaadha nu gaafattu by the way. Kiristoostu na fayyise yoo jettuun ammallee akkanuma nu gaafatanis. Akkamitti si fayyise? Maal si godhee si fayyise? Akkas jedhanii nama gaafatan. Gaafii fayyinni isaan si gaafataran fayyina hafuuraa ta'uu hin galleef isaaniif. Fayyinuma foonii kana se'an isaan. Dhuguma Fariisonni illee achitti argaa turan kan laalaa turan namichi kun ijaan hin argu ture amma ijaan argaa. That's the only thing they are looking at. Garuu maddi dhibee maali? Kana beeku qabna. Jalqabni dhibee kan fide maali? Dhibee kan fide cubbu. Cubbuun suni ilkee. Ilkee seexanni akka kinniifni yoo namatti iddu namarratti gatee deemu saniiti. Seexanni jalqaba gaafa Addaamiif Hewaaniin cubbuutti gate ilkee isaa irratti gateera. Ilkee inni irratti gate santu dhalootatti dhibee fi gidiraa fi beelaa fi jibbaa fi gadda lola waraana hadha biyya lafaa guute kana hundumaanuu abaarsaan nu gahee jechuudha. Kiristoos yeroo baay'ee calma jedhee nama fayyisa odoo hin taane jalqaba dhibee sanii kan ta'e cubbuu san namaa dhiisa. Ilkeessan namarraa buqqisaa jechuudha hiixatee malaan akka namatti sin cabne akka namatti sin hafne ilkeessan namarraa buqqisee erga ilkeen buqqeen booda qaamni keenya guutumaan guututti fayyaa jechuudha. Isaan maal jedhani guutumaan guututti cubbuudhaan dhalattee hadha nu barsiisuu yaalta jedhan. Maal jechuudha? Amma dubbiin cubbuu achi dhufti. Cubbuu itti maaran isaan ati nama cubbamaa taatee dhalatteeti. Because bartoonni isaallee gaafataa ture. Eentu cubbuu hojjetee namni kun jaamaa ta'ee dhalateen. Jaamaa ta'ee dhalachuun illee of course wanti hunduu waluma qabatee jira. Achi ol siqee dhumarratti namichi maal jedhee lakki waan tokko beekaa jaamaa ta'een dhaladhee nama amma garuu nan arga jedhee deebisee ka'eeti. Namichi immoo deebisee inni ija koo anaaf bane isin immoo eessaa akka inni dhufe iyyuu hin beeknu jettan. Kun nama dinqa. Waaqa amma 31 naa ilaala. Lakkoofsa 31 irra ka jiru. Waaqayyo warra cubbamootaaf akka hin dhageenye hin beeknaa jedhe. Nama isa sodaatuuf jaalala isaas isa raawwatuuf garuu hin dhaga'a. Waa lama achirratti argitee kan dubbate tokko nama Waaqa sodaatu
lama nama jaalala isaa raawwatu. Ulfina Waaqayyoo kan bakkaan ga'uu danda'u nama Waaqa sodaatuu fi nama jaalala isaa raawwatu duwwaadha. Waaqayyo illee nama saniif dhaga'a. Hadha odoo lafaa kaanee biyya keenyaa hin kadhanna, saba keenyaa hin kadhanna, araara buusna, nagaa buusna jenne cadhifnee arrabaan jechuu duwwaa odoo hin taane jaalalli maal akka ta'e addaan baafnee jaalala isaa san raawwachuu, wanta hojjannu hundumaaf wanta goonu hundumaa keessatti Waaqayyoon sodaachuudha. Jalqabni ogummaa Waaqayyoon sodaachuu akkuma jedhu jechuudha. Namni kun utuu Waaqayyo biraa dhufuu baatee waanuma tokko iyyuu hojjechuu hin danda'u ture isaaniin jedheeti. Isaan immoo deebisanii ati guutummaatti cubbuudhaan dhalattee nu barsiiftaa jedhan. Waan isin ajaa'ibu warroonni bartoonni 12 Kiristoos booda kaaffatee wangeelli isaa dhababadhatee addunyaa guutuu akka ga'u ittiin hojjate 12 cubbamoota. Waan isin ajaa'ibu cubbamoota. Kan nama ajjeesu ture, hattuutu ture, kan nama hiisisu ture. Phaawulos nama hiisisa ture, sobaan namarratti ragaa bayaa. Maatewos qaraxuu ture. Argitanii kanniin guureeti inni. Indawun Phaawulos ma Phexros yeroo bakka qurxummiiti inni itti dhufee qurxummii haasenna ani nama cubbamaadha narraa fagaadhu. Maaliif? Uf beeke kaa. So maal jechuu kiyya? Ati cubbuudhaan dhalattee nu barsiiftaa jedhan. Waan isin ajaa'ibu hadha addunyaa kanarratti warra cubbuu keessatti cubbuudhaan dhalateeti booda Waaqayyo isaan furetu gatii miidhaa cubbuu waan beekuuf dhandhama fayyinaa argee yoo jedhe isa san namaan gayuuf jarjara ariifata. Kuni nuti cubbuu jalatti hin dhalanne jedhanii ganamuma daa'imummaa irraa kooruudhaan guddatan. Amma dubbiin kooruu sanama kooruun cubbuu fidde akkuma jedhu Isaayyaas 14:11 jalqabe kooruudhaan guddata. Maalidha? Nu sanyii warra cubbuu hin qabneeti jedhan isaan. Sanyii warra cubbuu qabuu keessaa warri dhalanne cubbuu san keessaa ba'uun kenna gatii akkamii akka ta'e waan yaadannuuf cillaanfannee hojjanna isaaf. Asirratti boqonnaa kanarratti wanti ajaa'iba natti ta'e waan baay'ee guyyaa keessa kiyya dhufaa ture. Namni argitee fayyuu barbaadu jira. Maatiin isaa jira. Warri isa fayyise morman immoo jiru. Warri nu immoo qulqulloota jedhanillee jiru. Namichi ka fayyisullee jira. Warri ollaa isaallee jira. Namichi kun immoo yeroo fayyee wantoonni inni godhuu qabu ulaagaan inni godhuu qabu amma dhaqii raajii bira dhaqii jedhe suni warri sunni warra isa karaa buusanii jecha namicha kana waan godhuu qaban. Hundinuu wama hadhallee jiru. Warri farisootaa kun durallee gaafataniiran. Amma asirratti deebi'anii Yahudoonni illee maalii aangoo ofii mul'ifatu. Warri Yahudoota illee maalii abbaa fi haadha kan irra caalu hin jiru akka fooniititti. Abbaa fi haadha gaafattee abbaa fi haadha illee argitee akka rileeshinii isaanii tokkummaa isaanii waaqeffannaa isaa waliin waaqeffatan keessa akka hin baaneef dabarsanii ofirraa wanti takkitti nu beennu jira. Wanti takkitti nu beennu maalii? Mucaan keenna yoo dhalatu jaamaa ta'e dhalateera. Kaan immoo inni gaadha. Inni ofirraa haa deeffatu jedhanii sababiillee sodaatanii jedha warra kana maaliifi sooshaal laayifii keessaa womaadha jiru jecha. Womaadha jiru jecha. Odoma argite bakkee dhugaatitti isii dhugaasan irratti benefiitii fi relationship sooshaal laayifii keessaa hin baanuu fi dhugaasan garuu odoma beekan gaqqabanii jecha. Amma lammaffaa itti deebisa akkam jedhan. Ergasi farisoonni namicha jaamaa ture sana isa lammaffaa waaman ammalleqa. Ati jedhu dhugaa dubbachuudhaan Waaqayyoof ulfina kenna. Namni kun cubbuu akka ta'e nuyi beeknaadha. Maaliif guyyaa sanbataa hojjete wanti inni cubbuu ta'eef akka isaan itti fudhatan. Beeknaa jedhanii ittiin jedhan. Namichi immoo inni cubbamaa ta'uu isaa ani hin beeku. Maaliif wanti irraa beeku hin jiru. Ani hin beeku jedhee deebi'uu fi deebisa. Annaa asirratti maaliif nuufillee hadha jecha.
Na numaafu hadha yoo wanta wayii nu gaafatan wanta wayii waaqayyo nu godhee nu gaafatanii akkaataa itti deebifnu akkaataa itti warra nu qoruuf dhufusanii deebifnu beekuun barbaachisa. Namichi immoo jedhe inni cubbamaa ta'uu isaa ani hin beeku waan tokkicha duwwaa nan beeka. Ani jaamaa ta'ee dhaladhee amma garuu nan arga jedhee isaaniif deebise. Wanti inni beeku maal? Ani jaamaa ta'e kana dhugaa dubbataa. Namichaallee beeka namichaallee dhugaa dubbataa. Because sagalee waaqayyoo waan hin beekne hin beeku. Waan beektu immoo hin dubbatu. Ani hin beeku jedheen. Sagalee ani hin beeku jedheen sana. Na hin beekan jenni een jenni waan jenni ani hin beeku jedhe. Garuu waan takkitti hin beekaa an jaamaa ta'ee dhaladhee hin beekaa inni na fayyisuu hin beekaa arge jedhe. Isaanis deebise kana irratti isaanii maal siif godhe jedhanii gaafatan. Inna akkamittis ija kee siif bane jedhanii gaafatan. Inni immoo kanan dura ani isinitti himee amma laal gizee gargarii maal akka ta'e beektu warri jarri kun argitee si qormaataaf deemti. Warri si qoruu deemu afaanuma kee kana keessaa waan hamaa si baasuu barbaada. Amma maal godhanii nama kana dogoggorsiisuu barbaadan. Kiristoos hin bira dhiisanii namichuma kana dogoggorsiisuu barbaadan. Inni immoo maal jedha? Ati dura isinitti himeera. Bakka. Na dura isinitti himeera. Amma waan kalee ittiin, waan dheengadda ittiin, waan isteepi duraa itti hime san already itti himeera. Haadha yookaan waan biraa afaan kee keessaa baata. We never know. Jarri afaan kee jala deemaa jirti waan ta'eef isinitti himeera isin dura hidhee ofirraa deebisee jechuudha. Jedhee isaaniif deebise. Kana irratti isaanis maal siif godhee akkamittis ija kee siif bane jedhanii gaafatanii inni immoo kanaan dura isinitti himeera. Isinitti himnaan dhaga'uu diddanii jedhanii. Argitaa? Isinitti himnaan dhaga'uu diddanii. Inna dhaga'uu diddanii. Maaliif amma dhaga'uu barbaaddu? Tarii isinis immoo barattoota isaa ta'uuf feetu jedhee. He is already ni barattoota isaa ta'eera. Faana buutu isaa ta'eera. Maaliif kana qortanii? Tarii isin immoo barataa isaa ta'uuf deemtu jedheen. Maaliif already inni waan inni jedhe fayyee waan godhuu malee qoreera ulaagaa ta'uu malee hundaa godheera jecha. Tarii immoo isinillee kanaaf deemtu jedheen. Yoo karaa kanaaf deemtanii innaa jedheen jecha. Isinis kanaaf deemtu jedheeniit achirratti tarii isin immoo barattoota isaa ta'uuf feetu jedhee deebiseefi. Farisoonni immoo kana irratti ilaal amma maalidha? Farisoonni ka'eenyu akka taate. Lafa ofii kaa'atu. Nu'uu barattoota eenyuuti jettee nu'uu barattoota Museeti jette. Inna garuu inni balbala jalaa saaqeeramu. Tarii barattoota isaa ta'uuf deemtu beekuuf deemtu jedhee jalaa bannaan isaan immoo maali? Nuyi garuu barattoota Museeti. Waaqayyo Museetti akka dubbate nu hin beekna. Namichi kun garuu eessaa akka inni dhufe iyyuu hin beeknuu jedhan. Amma isaan maal waan ittiin assanaakkalan waan ittiin isa lugaaman Waaqayyo akka Musee dubbate hin beekna. Namichi kun eessaa akka dhufe iyyuu nu hin beeknu. Namichi kun jedhaniin inni ija koo anaaf bane isin immoo eessaa akka inni dhufe iyyuu hin beeknu jettan. Kun nama dinqaa. Kun ajaa'iba namatti ta'a. Isin hin beeknu jettan inni anaa garuu ija koo amma namichi kun maal godhaara? Ragaa ba'aara. Hima'aara. Isin anaa inni jaba kun nama dinqaa. Wanti isin haasoftan kun nama dinqaa. Inni anaaf jaba isattu na fayyise ana. Jedheetuma itti maaraa jetta. Innaa achirratti namni kun odoo Waaqayyo biraa dhufuu dhabaate wannuma tokko iyyuu hojjechuu hin danda'u ture. Isaanin jedhe amma kana hundumaa maal godhaa? Namichumatu dubbata jecha. Namichi isaa ta'e kun jecha. Isaan immoo deebisanii fi ati guutummatti cubbamaadhaan dhalatte nu barsiifta.
jedhaniini yommus namichi tokkummaa mana sagadaa isaa keessaa hin baasanii jedha. Amma namicha baasan Fariisonni illee maaliif tokkummaa san keessaa ati walumaa galatti ati maali cubbamaan dhalattee jedhanii ni baasan. Yes, cubbamaan dhalatuun kenna Addaam irraa gara kenna dhufu. Namichi immoo amma hin fayyee jecha. Garuu namichi dhugaa jirtu itti meera. Anamma asirratti wanti naa gale wanti hubadhe maali? Namichi uf eeggannoo akka hin dogoggorreetti argitee kalee isinitti meera dura isinitti meera jedhaatuma tarii jedhee argitee takkitti manamma ol kaanee Yesuus Kiristoos si fayyisa. Waan inni si godhe san waan Waaqayyo si godhe san ragaa bahe namichi. Ragaa bahe waa'ee Kiristoos ragaa baheeti tarii isinillee barattoota isa he is already inni barattoota isaati. Innaa kanaaf kana ta'a. Dhidhiibee haga dhiibamtee keessaa baatutti ari'atamuun gooftaaf jira mire sagalee Waaqayyo haqeedha. Namni argitee gooftaaf jedhee yommuu ari'atame gammadaaya sagalee Waaqayyo. Mootummaa Waaqayyo warra akkasiitiif taatiyya. Kanaaf wanti kana keessa ari'ameef inni waa'ee Kiristoosii dhugaa baheera. Barreeffamni kun kitaabni kun kitaaba hafuuraa waan ta'eef ammoo waan hafuuraa keessaa akka barannuuf nu barreeffame garuu argitee inni irra deebi'ee yoo dubbisu yoo yaadatteertu ta'e adoonnoo kaleessa yoo dubbisnu xiqqoo duuba haftee ka dhufte kaan hin beeku. Yesuus odoo karaa deemu namicha jaamaa argee fayyisee jedha. Erga fayyisee booda yoo inni mana sagadaati gad darbame san itti dhufee waa waliin dubbatantu jira. Ilma namaatti amantaa jennaan ilmi namaa kun eessaa meetii jedheeni jennaan kan si waliin dhaabatee haasa'u kunuu isaa jennaan itti amanaa jedhe. So namichi kuni akka dubbisaa keessaa dhaabannee deebisuu dandeenyutti erga ijji isaa fayyeen booda qaamane. Kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuun erga fayyineen booda amannaa miti. Fayyuun namichaa sun fayyuu hafuuraa odoo hin taane fayyuu dhagnaati, fayyuu fooniiti. Fayyuun foonii jechuun hanqina qaamaa jechuudha. Hirrina qaamaati. Akaala godoloo jedhamu argitee diseebilii ta'ee dhalate isaanii waan Yesuus Kiristoos maal godhee guutuu godhee jechuudha. Hanqina hirrina qaamaa isaan guuteefi jechuudha. Erga guuteefi booda akka nama guutuu tokkootitti dhaabatee dubbise. Dhaabatee dubbisee amma ilma namaatti amantaa jennaan eeyyanii jedhe. So achi deemeeti ergasii booda jarri dura dubbistee turte tun ammallee deebitee dubbistu dubbii hubannaa qabu dubbachuu jalqabee jechuudha. Maal jechuudha? Yoo isaan gaafatanillee ragaa waan inni isaaf godhee duwwaa dubbate malee irra dabarsee dubbii hin baay'isne. Maal jechuufi namni waaqa sodaatu namni fayyina argate hubannaa argata. Akkuma paaster duratti jedhe namichi kun of eeggannoon dubbataa ture kunuu hubannaa tokko akkuma jedhe fakkeenya 10:19 irratti dubbii baay'achuu keessaa cubbuun hin hafu jedha. Namni of eeggataa dubbatu nama hubataadha jedha. Namichi kun of eeggachaa dubbachuu jalqabe argitanii achumatti. Gaaffii keetiif deebiin namichi kun erga ijjisaa jaamaan banameef immoo oduu hin banaminii fi ka Kiristoositti amane ka jedhuuf deebiin erga banamee fi booda katti amane. Garuu fayyinni jechuudha. Fayyinni namaa kan hafuuraa amananiiti malee odoo hin amanne fayyan. Tartiibni sun akka waliin dhoofneef bakka ittisanitti fayyumsi hafuuraa amantiidhaani. Fayyinni foonii ulfina Waaqayyoo mul'isuuf godhama fayyinni dhagnaa yeroo baay'ee. Ulfina Waaqayyoo kana argee namni maal godhaa gara Waaqaa dhufa. Fayyinni dhagnaa ulfina Waaqayyoo argisiisuuf godhama. Fayyinni dhagnaa kun ammoo amantee amanuu baattee illee ima fayyita. Garuu fayyinni hafuuraa amantiidhaani. Kanarra dhaabannee wanti hubannu maali? Namichi oduu hin amanin ijji isaa banameefi erga ijji isaa banameefi kan amane jechuudha. Lakkoofsa 35 irraa kaaseen dubbisa. Okay. Yesuus yommus Fariisonni
namicha jaamaa ture sanaa tokkummaa mana sagadaa isaanii keessaa akka baasan hin dhagee isa hargees ilma namaatti namantaa ittiin jedhe. Namichi immoo inni isa kamii yaa gooftaa anatti inni ittiin nana hamanaa jedhe. Deebiseef kana irratti Yesuus isa dur argitee inni amma si wajjin dubbachaa jirus isuma jedhe. Namichi deebisee nan hamana gooftaa koo jedhe. Jilbeenfateef Yesuusis sagade. Yesuus immoo warra hin argine akka argan warri arguutti jiran immoo jaamota akka ta'an firdii kennuudhaaf ani gara biyya lafaa kana dhufeera jedhe. Fariisota warra isa wajjin turan keessaa jarreen tokko kana dhagahanii nuyis immoo jaamota jechuu keetiire jedhanii. Yesuus immoo jaamota utuu taatanii cubbuu hin qabdan turtan amma garuu hin argina jettu kanaaf cubbuun keessan isinirratti hin hafaa jedhee isaaniif deebisee jedhe. Okay. Irratti illee dubbachuu barbaadde carraa si kennina hin balaalise. Amma furii waaqayyo naaf seenaa isa dubbii waaqayyo illee ibsameen numu. Yesuus yemmuu fariisota namicha jaamaa ture sana. Fariisonni warri fariisota warri Yihuudootaa kun seera Musee amanu sababii ta'eef seera Museedha kan isaan ittiin jiraatan. Bara Musee keessatti immoo gooftaa Yesuus Kiristoos Museen illee waa'ee Kiristoos ganaa dhufa Kiristoos kana dubbateera. Ganaa akka inni dhufu caafamee jira. Karaa raajotaas dubbataa ture. Garuu warri Yihuudootaa atoo iyyuu malee yeroo gooftaa Yesuus dhufee dhalatee keessa deddeebi'aa turetti nama hin fudhanne seera Musee jala jiru sababii ta'eef yeroo inni dinqii garaagaraa gochaa ture ati daabiloosii ati ittiin jedhu ati seexanaa ittiin jedhu yeroo hafuuramaa baasu immoo hafuuramaa baasuu hin danda'u isaan gidduutti waan kaa'aa ture. Asitti kan hubannu namicha jaamaa ture tokko sana mana sagadaa isaanii keessaa baasan maaliif gooftaa Yesuus hin fudhanne jarri kun seera sana jala saabii jiraniif waanjoo sana jala jiraniif seera kakuu moofaa jala saabii jiraniif seera haaraa kana fudhan ayyaana jala Kiristoos ayyaana fidee dhufe malee seera fideennu akkuma birmadummaatti Galaatiyaa boqonnaa 5 irratti maal jedhaani birmadummaatti akka nu jiraannuuf Kiristoos birmadummaa nu baasisaa jedhu birmadummaatti akka nu fidu Kiristoos kan inni biyya lafaa dhufe malee seera jala akka jiraannu miti. Jarri kun immoo seeratti amanu warri Farisootaa fi Yihuudootaa. Kanaaf fayyisuu namicha hin fudhanne eenyuun akka sababii gooftaa Yesuusin mormaniif jaamummaa namichi kun fayyusaa kaleessayyuu karaara yeroo inni taa'ee kadhatu yeroo inni jaamaa ture ittiin gorre jiru kun namicha kana hin beekan garuu nama amantii tokko hin jiru. Seera jala jiru seera jala jiraatu. Namicha kana baranni ture karaa inni turetti baranni abbaa haadha isaa irra naafummaa jaamummaan dhalatee turetti abbaa haadha isaatu beeka malee jarri kun akka nama waaqayyootti immoo nama akka nama hafuuraa ta'anillee kun immoo warra kufan lafaa namoota kaasamin warra of agarsiisuu warra mataa ol qabatanii irra keessa deeman cal jedhanii saba waaqayyoo dogoggorsanidha malee hafuuraaf dhugaan kan waaqessamin seera jala saabii jiraatanii banamaan turu. Garuu guyyaa gaafa gooftaa Yesuus namicha kanatti goree fayyisu itti goran deebi'anii gaafachuu jalqaban. Dhaqanii haasofsiisuu jalqaban. Namicha kana sababii fayyee fi fayyummaa isaa arganii akkamitti akka inni isa fayyisee akkamitti akka inni isa gargaaree baruu barbaadanii. Kanaaf mana qulqullummaa isaa namichi kun immoo erga fayyee karaa irraa arga kee ijisaa hafuurattis foonittis erga fayyee jireenya Kiristoos kan argatee booda hafuurri isaanii tokko ta'uu dadhabe mana qulqullummaa isaanii keessaa baasan tokko ta'uu sababii hin dandeenyeef. Namichi immoo akkam akka gooftaa akkamitti akka gooftaa Yesuus fayyise sababii inni himee fi fudhachuu hin dandeenye jarri kun sababii iji isaanii jaamaa ture gooftaa Yesuus fudhachuu hin dandeenye itti amanuu hin dandeenye fudhachuu hin dandeenye gooftaa Yesuus deebii arge namicha jaamaa kan isa iji isaa banameef kan ammayyuu namicha
atleast iji foonii isaa abanamu malee iji hafuuraa isaa hin banamne. Ilma namaatti hama baddaa yeroo inni ittiin jedhe eenyuun isaa gooftaa jedhe namayyuu hin galleef. Namichi kun jaama isaa bituree fi dukkana keessaa biture amma garuu gara ifaa dhufeedha. Ifuma sana kee dhufeeyyuu atleast hin galleef. Waan eenyu akka isa fayyise isaaf hin galle. Eenyu inni ittiin jedhe isuma sila isa fayyise. Eenyu silaa hin jedhu ture. Etuu galeeraaf ta'e hin jilbeenfataaf ture. Erga irraa adda baafate booda jilbeenfate. Jireenyi inni itti guddate, hawaasa inni keessatti guddate, amantiin akkaataa inni itti guddate suni seera jalatti guddate sababii ta'eefi isa Kiristoos ganaa isa karaa raajotaa ergamootaa dubbataa ture sana namichi kun meebii dhagoo dhiisuu ni mala karaarra nama ture jaamaa nama ture. Seenaa hawaasuma keenya keessatti nama gatamaa ta'e lattafee namni itti goree naasofsiisu. Namichi kun meebii waa'ee raajotaan dubbatame kanayyuu seenaa kana qabaachuu dhiisuu ni mala. Yihudoonni warri Faarisoonni warri amantii ofiin jedhan kuniyyuu erga gooftaa Yesuus namicha kanatti goree seenaa isaa haaressee booda kan isaan itti goranii haasofsiisan malee dur lafa inni jiru hin beekan. Haadhaaf abbaa isaa beekuu dhiisuu ni malu. Garuu gooftaa Yesuus ittiin qabu sabii barbaadanii fi sabii jibba isaa qabaatanii fi sabii uummatarraa biyya sana keessatti sabii isa bataaleeffatanii fi karaa namicha kanaan isaa argachuu sabii barbaadanii fi namicha kanatti deddeebi'anii rakkisan. Inni immoo yeroo gooftaa Yesuus wajjin yeroo wal argu immoo eenyuun itti nama naati ittiin jedhe reefuu galaaf reefuu hubachuu jalqabaa reefuu jisaa banamaa jiraaf. Innis wajjin dubbachaa jiru kun amma isaa gaafa inni ittiin jiru hin jilbeenfatee fi sagadee erga isaaf galee booda kan inni gaaba'ee fi gooftaa Yesuus Kiristoos warra Faarisotaa kana yeroo immoo in argu akka nama hin arginee tooroodhuma nama amantii of fakkeessu garuu nama amantii miti. Nama saba Waaqayyoo gaggeessu garuu nama saba Waaqayyoo gaggeessu miti. Warra saba Waaqayyoo dogoggorsan warra dhugaan isaanii hin galle warra mataa isaanii irra kee wal qabatanii deeman jedhama macaan qulqulluu jechuun warra of agarsiisan jechuudha. Ila amma dubbiin kun maal akka ta'e beektu jalqaba foon fayyiseera waa dhagna isaa kadhadhatee jecha. Inna wanti tokko jira. Amma yeroo namni namaa kadhatuuf yeroo waawii rakkoo keessa jirtu rakkoon ka jiru maali yookaan namicha kadhatu biraa yookaan nama kadhataniif bira. Gaafa laayiniin lamaan walitti dhufu hin ta'a. Namichi kadhataniif sunillee ka kadhatu sunillee gaafa amanii ka'uunillee ka kadhatu waan dhikalee hojjete haadhas anaaf si keessaan illee nuti. Inna namichi amma namicha kanatu akkana na godhee na fayyise jedha malee eenyu isaa hin baafanne. Inna garuu kan nama ajaa'ibsiisu isinis barattoota isaa ta'uuf deemtani jedhee jaratti maatu. Isin galee amma jecha jedhu isinis barattoota isaa ta'uuf deemtani jedhanii jaratti maa ture jecha. Inna amma maali gizee Yesuus amma immoo maali godhanii duratti yeroo sani baay'ee yeroo sani wanti hafuuraa namicha kana keessa hin jiru. Yeroo sani wanti hafuuraa namicha kana keessa hin jiru. Amma immoo ija hafuuraa isaatti baname namicha. Iji hafuuraa banameef. Inna iji hafuuraa banameef jennaan ati eenyu jennaan an isuma kalee kana sii godhe sani jennaan argitee kaleellee itti amaneera. Awdoon amaniin hin fayyadu. Garuu amma maal godhe asirratti waa'ee argite gooftaa Yesuus Kiristoosin fudhannaami. Yoo gooftaa Yesuus Kiristoos fudhanne hafuurri Waaqayyo nu keessa. Innaa hafuurri Waaqayyo kun immoo takkitti maan namaaf hin guutamu. Irratti waan ati hojjettu jecha. Namichi kun hojjetaa dhufe waa'ee Kiristoosii. Haga tokko ragaa ba'aa dhufe. Haga tokko harkan kennan. Isin galee jechan jedhu. Amma immoo maaltu godhee kafoonii isarraa ba'ee hafuuraa baqa giltsi. Mata dure marratti be hafuurri jaamaa ta'uu hafuuratti jaamaa ta'uu namootaa jedha.
hafuuratti jaamaa ta'uu namoota. Oduma gooftaa Yesuus Kiristoos hin qabnu warri hafuuraan jaamaa ta'an jiru. Yoo itti hin jiraanne yoo si keessatti hojiin hojjenne yoo hafuura sanitti hin jiraanne jaama ofii garuu waaqa qaban. Amma kun maali? Hin ifeefi hin itti mul'ate bakka gils tagallaxan. Itti mul'ate waan jiru lafa ka maalii fi hin dhagaye jedha Yesuus ila sagalee waaqayyo. Yesuus yommus Farisoonni namicha jaamaa ture san tokkummaa mana sagadaa isaanii keessaa akka baasan hin dhagaye. Amma hin dhagaye hin beekalle Yesuus Kiristoos. Argitee wanti hin beeka jaratti Farisootaa keessa illee maal akka jiru namicha kana keessa illee maal akka jiru waaqa waan ta'e. Bat hin dhagaye jedha. Eega dhagaye booda maal hin dhagaye jedha. Isa arges ilma namaatitti in amantaa jedheen. Amma dubbiin maali tuni waa'ee hadha amantii ilma namaatitti. Amma maali gooftaa Yesuus Kiristoos nama ta'ee deemaar waaqa ta'ee odoo jiru. Waa'ee waaqummaa isaa illee ibsaar. Ilma namaatitti hin amantaa ittiin jedhe. Namichi immoo inni isa kami addaan baafatuu barbaada kaa ilmi namaa kun kami isa kalee ija jaamaa turte si keessaa argite ija keessan si saaqesan yennaan jilbiifatee isaaf sagade. Ilmi namaa amma gara biraatitti yoo hiikkanne nuullee ilma namaati mire kana inni garuu ka isa kaleessa addaan baasee eenyu akka ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos inni isa kam jennaan yaa gooftaa anattiin itti nan amana. Anattiin itti nan amana jedhe deebisee. Kana irratti Yesuus isa oo'aa dura argite inni amma si wajjin dubbataa jiru isuma jedheen. Namichis deebisee nan amana gooftaa koo jedhee jilbiifatee Yesuusiif sagade. Yesuus immoo warra hin argin akka argan. Argitu? Yesuus immoo warra hin argin akka argan. Warra argituu jiran immoo jaamota akka ta'an firdii kennuudhaaf ani gara biyya lafaa kanatti dhufeera jedheen. Farisoota warra isa wajjin turan keessaa jarreen tokko kana dhagaanii maal ta'an? Nus immoo jaamota jechuu keetii ree jedhaniin. Yesuus immoo jaamota odoo taatanii cubbuu hin qabdan turtanii. Amma garuu hin arginaa jettu. Kanaaf cubbuu keessan isin irratti hin hafaa jedhee isaaniif ragaa. Isaaniif bakka nu akkanaa jennaan inni kana jedhee dubbate kanuma jechuun barbaada. Ani maali asitti argitee waa'ee hafuuraa dubbata. Waa'ee hafuuraa dubbata. Na argitee yeroo baay'ee yeroo hafuurri keenya nu harkaa jaamu. Kanaaf sagalee Waaqayyoo hafuura Waaqayyoo isa guyyaa fayyinaa isiniif kenne san hin gaddisiisinaa. Amma namichi kun maali hafuura kana hin hubate bakka hafuura argite already fayyinee hafuurri keenya jaamaa yoo ta'u. Jecha kanuma jechuu barbaada eebbifama. Ani gaafii gaafachuu barbaada. Eeshi. 39 irratti. Warri hin argine akka argan, warri arguutti jiran immoo jaamota akka ta'an firdii kennuufan dhufe jedha. San irratti warri hin argine akka argan, warri arguutti jiran immoo jaamota akka ta'an jechuun maal jechuudha? Warri hin argina ka jedhani warruma amma akka Yahudotaa jecha. Warruma akka warra Farisootaa jecha. Warra especially Yahudon warri Yahudotaa hin argina hin beennaa jedha. Kun immoo warra argituun ka jedhu warruma akka namicha kanaa jecha. Oduma isaan keessaa ta'e jaamaa akka ta'e hin jiraa miti.
Gaaffii duratti laliseen gaafatte sun argitee kanaan walii hidhata qaba namichi kun erga amanee moo erga namannee fayyee ka jette fayyinni lamatu jira. Fayyina fooniitii fi fayyina hafuuraatu jira. Fayyina foonii ammallee ma fayyina. Warri namannillee warri amanillee ma fayya fayyina foonii dhugaa yoo dubbanne. Fayyisuu fayyina foonii sani yoo Kiristoos irraa fayyine fayyisuu fayyina hafuuraa birallee hin geenna. Kan amma dubbiin nu barsiisu tokko sani. Fayyisuu fayyina foonii hadhallee maqaa Kiristoos waamaa karaa sobaati warri fayyisaaran waan jiraniif ima fayyan. Garuu fayyisuu fayyina hafuuraa san bira hin gaan isaan rakkoon kan amma. So walii hiinee olaallee erga fayyee booda amanee jedhee garuu fayyuun isaa kan foonii ture jedhee deebisan yoo asirra barreeffadhe. Isumaa walii qabatee warri hin argine akka argan warri arguutti jiran immoo jaamota akka ta'an ka jedhu kun maal jechuu isaati yoo jedhe warri dur seerri kennameefi ture irraa fuudhama warri seera hin qaban turanii fi hafuurri hin kennamaafi. Okay. Yahudonni seera qaban turan. Seera kanaani ifa qaban turan. Ifa seeraa jedhama. Roomaa 12 boqonnaa 12 lakkoofsa Roomaa 2 lakkoofsa 12 irraa fudhattee seerota sadiitu jira. Seera ifaa ifa jira. Ifa seeraa, ifa hafuuraa fi ifa wangeelaa ka jedhu. Ifa seeraa, ifa wangeelaa fi ifa uumamaa ka jedhamutu jira. Seerota sadiin, ifoota sadiin seerri Kiristoos gara waaqni biyya lafaa kanaaf kenne jechuudha. Ifa seeraatu jira. Ifa seeraa sun kan kenneef Israa'elootaaf. Ifa wangeelaatu jira. Ifa wangeelaa kan kenneef warra Israa'eloota hin ta'in yoo Israa'eloota illee ta'an warra Kiristoositti amananiif. Ifa uumamaa kan jedhamu immoo uumamumaan akkanumatti seera waaqaatti jiraatantu jira. Achirra hodhannee dubbisne lafa kaa'ee hima. Warri seeri hin kennaminiif warri seera hin qabaatin dhuman oduma seerri hin laalamin dhumanii jedha achirratti. So amma asirra maal jechuu isaati? Warri hin argine akka argan warri arguutti jiran immoo jaamota akka ta'an jechuun isaa warri seerri kennameefii ture ifti seeraa kennameefii ture irraa fuudhamee warri dura ifa seeraa san hin qabne ture ifa wangeelaa argateeti wanni jedha hafuuraan guddataa jechuudha. So ifa wangeelaatu ifa seeraa caalaa jechuudha ammallee. Amma akka jedhe argitee namichi kun amma jaamaa tureemi. Yaa. Ka itti amane argitee ka isatti amane hin fayyi. Kun immoo seera qabatee ka deemu warri seeraa sun immoo fakkeenya waa'ee isa ajjeesuu jecha amma argitee wanti isaan qaaqanii wanti isaan hojjetan gargaraa jecha seeruma isaanii saniyyuu odoo fiixaan baasan. Kanaaf isaanitti immoo hin faradamaa jedha. Isaanumaa jecha. Hujima isaaniitti itti faradame maaliif Kiristoosiin ajjeesuuf deemaa turaniif isaan. Ufii garuu seera harkaa qaban. Hin ajjeesinaa ka jedhu kanuma jechuu jedhanillee yaa tokkuma yaa. Kanuma